ani koji keessani nan beeka waa'ee biiftuu Oromiyaa irraa ganaa sinii nani maamayyuu barbaadan biiftuu Oromiyaa Facebook ishee sinii maxxansu jiru suuraa waggaa 7-8 dura Facebook irratti maxxanfame fuunee profaayila godhannetti shaadaan qabanne nuti deeggadha afuuftuu haadha keessanii biiftuu Oromiyaa fidee maxxansaanii yoo barbaadan na inti Facebook jechuudha miliyooniif qaalidi suuraa nama biraa fayyadamanii ofuma garuu suuraan sun isaa miti ani nan qaba Sini galee feeki sana keessallee anis nan jira. Kan shaadaa sana qabates kiristaana musliimaa miti. Facebook ishee maqaa rabbiitti waadaa sinii gala siniin fidaan. Namni suni Facebook sana yaadatti yoo kan jedhamu gaaffiidha. Ture barrisaa tureera barbaannee finne achi isa warannee profaayila godhanne shaadaa qabsiifan maa hinduu naare. Shaadaa taanu nyaate bar shaadaa keessantu mataanu koreennaani. Akkas goone jechuudha. Islaamni wayitu dhufee shaadaa qabatee jiru. Dhugaa Waaqayyoo lafa. Rabbi nagaan nan bulchi. Gaafa sana biiftuun Oromiyaa kiristaana silu. Dhudhuutu haadha yeeti barsiisaa itti asirraa sobaan mana ga'u sobaalitti barsiisaa ofii jetti baay'isawu. Afuuftitti gammeen sun fa'aan beeka jechuudha. Maayii kun amilee kamiin. Ayyetole abbaan Paawulos maal jedhamee yaamam? Eenyu jedhamee yaamam? Macaafa qulqulluu keessatti eessatti akka dhalate kana lafa kaa'a. Inni dura waawwii gaafii eessatti akka dhalate hin gaafanne abbaan isaa eenyu jedhamaa siin jedhe abbaan Paawulos eenyunni? Macaafa qulqulluu keessatti Quraana keessatti abbaa Muhammadiitii fi haadha isaa Quraana keessaa naaf himuu dandeettaa? Ani bakka barbaadde naaf hidhe ati bakka barbaadde naaf hidhe eenyudha abbaan Paawulos siin jedhe malee? Hin ibsamne ishi. Ayyee hin ibsamne jedhi bira. Hin ibsamne ishi. Ayyee hin ibsamne jedhi bira dabre waan nabi Muhammad alayhi bakka rakkina wasallam. qabu hin ibsamne. Ayyee awwal yoo warra baaftee guyyaa guutuu kanatti ijaa oltuu siin jira waan ta'eef gidduu takka guddaatti wallahi gurra kan keedha simichiidhaan macaafa kan keetiin dhukkee siraa kaasa afaan takka dubbadhume biyya tummaan dhiiraate afaan takka dubbadhu agarta. Entala jaarsa kana beektaati. Maal beektaay? Jaarsa kana beektaa isa iskiriinii irra jiru kana. Isa kam? Jaarsa si gubbaa jiru kana hin beektaa? mataa kee irra jiru kana. Lakki hin beekan kan. Ilaali. Dhugaa jedhamee sirrii ilaali. Dhuguma hin beeku kanaan. Lakki Hin beeku rabbi. Okay, inni kun sobaadha jedhi yaa. Inni kun sobaadha jedhi. ani san beeku. Aus billahi min shaytaan hin beeku ani boon jedhu maafan jedha. Maaliif Iyesus waaqaa miti jedhee ka barreesse isa. Dhugaadha moo soba dubbate? Ani isuma suuraa asirratti maxxansitan kana hin beeku. Bar isuma kanaatu Iyesus waaqa miti jee waaqa kan ta'in isatu barreesse. Inni kun dubbii isaa san dhuga moo dhugaa miti waaqa kan ta'in barreesse. Amma jaalattanis jibbitanis ani Iyesus Kiristoos waaqa ta'uusaa amaneen gurbaan kun lafa gubbaa jiru kun Iyesus waaqa miti jedha. Dhugaadha dubbata moo soba dubbata? Soba dubbata. Galatoon inni kun Paawulosi eega soba dubbate. Hallelujah. Hallelujah. Bagatti cabsite soba dubbata Paawulos. Hafuura keessaa baha. Yetabbaatu hafuura keessaan taa'an adiisi asumatti naa taa'ee jira hafuura kana oowwifadhe anti jafoon seenuun fadhu. Ustaz Amdi. Ajab. Ani. Ustaz Amdi on dalagaa jetti nyaadhu. Arra bakka konten